sababa maallaqaa obboleettii isaanii ajjeesanii obbolaan dhiiraa lamaan mee isin ganzaba keessan yookaas maallaqa keessanii eenyutti ergachaa jirtu? Eenyumatti ergachaa jirtu? Ani immoo isiniif yaaddee jechuudha. Dhugaa jechuun yoo akkaawuntii mataa keessanii buukii mataa keessanii qabdu ta'e hundi keessanuu bareedaa gaarii. Garuu maallaqaaf jedhee namni obboleettii haadhosa tokkittii sanuu tokkittii obboleettii kan biraa kan hin qabne obbolaa lamaan ta'anii obboleettii isaanii ajjeesan. Kun hundumaa irratti maallaqaa irratti jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota fayyuu jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koo galata waaqaa ta'u. Egaa taatee garaagaraa irraa namoonni akka barataniif kan namoonni irraa haasa'uu jechuudha. Amma bara kana keessa maallaqa kan dursumtu argamaa hin jiru jechuudha. Maallaqa kan dursumtu hin jiru. Haadha ta'e, abbaa ta'e, obboleettii ta'e, eenyumallee ta'e maallaqatu dursaa jechuudha. Maallaqni haa argamu malee humti tokkollee isaan hin dhibu jechuudha. Maallaqa argatan malee ajjeesuunis maal gochuunis salphaa ta'ee jira jechuudha. Egaa isin maallaqa keessaan kamti seevii godhachaa jirtu? Maallaquma kan keessantu bor isinitti diina ta'aa jechuudha. Nama isin jaallattan isin jibbaa, firri keessanii, maatiin keessanii, warri keessanii kana darbee iddoo jabaatetti immoo akkatti lubbuu isin dhabsiisaa jechuudha. Kanaaf wanti kun akkamitti akkana ta'e obboleettii isaanii ajjeesan seetanii sanuu obboleettii isaanii erga ajjeesanii booda balleeffannoodhaaf hospitaala geessanii jechuudha. Egaa abbaan isaanii irra hin jiru. Abbaan isaanii irraa du'ee ture. Haadhatu guddise ijoollee kanaa jechuudha. Haadhatu guddisee qabeenya sirriitti qabu. Maatiin kun qabeenya sirriitti qabu. Haa ta'u garuu ijoollee sadiidha kan isaan qaban. Haati kun ijoollee sadii qabdi. Waan nama dhibu immoo qabeenya illee isaanii erga qoodamee booda mana tokkittiidhaaf jedhanii mana dabalata mana haati itti jiraattu sana qabeenya erga fudhatanii booda mana haati keessa jiraattu sana qofaa obboleettiin kun qabeenya qixxee hirmaanne irratti mana dabalatti kan jedhuudhaan kan isaanii obboleettii isaanii kana lubbuu dabarsanii jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Akkaataatti namni yaadu jechuudha. Maallaqaaf jedhee waan hundumaa taasisaa jechuudha. Bara ulfaataa bara hamaadha. Kanaafuu maallaqa ofii kan ofii jechuudha. Namatti kennanii ka'anii namni sun diina namatti ta'urra firas ta'e obboleessas ta'e obboleettis ta'e namni kamillee jechuudha maallaqa kee sii qabee yeroo iddoo ta'e jiraattu maallaqa kee sii ka'aa bahee hunda gaafa irratti baay'atu sii kennuu dhiisuu danda'a. Baay'ee waan ta'eef jechuudha. Waan ta'e sii dhoowwachuu danda'a. Naakaa'iidhaan bira kaawwatta taanaan sirumayyuu sii dhoowwatee waan biraa si godhuyyuu danda'a jechuudha. Sumaanuu jechuudha. Kanaaf wanta akka maallaqaa baay'ee rakkisaa ta'e hin jiru jechuudha. Obboleettii kana haati kun jechuudha dura ofiidhuma isaanii qabeenya kana kan isaan hoogganaa turan jechuudha. Bakkee garaagaraa bakka itti daldalli daldalamutu jira. Daldaloota garaagaraa jechuudha. Suuqiinis jira. Manni garaagaraa iddootti waan arge hojjetamutu jira jechuudha. Haati kun ofiidhuma isaanii kan isaan hoogganaa turan. Ofiima isaanii hoogganaa turanii osoma akkanaan jedhanii ijoolleen kunillee baay'ee gurguddatanii warra of danda'an illee ta'anii jechuudha. Isheen hangafaallee waggaa 32 taatee jechuudha. Haa ta'u garuu haati kun utuma akkanaan deemanii dhukkubsatanii dadhabuu jalqaban. Dhukkubsatanii bakka baay'ee dhukkubsatanii hojii kana hoogganuu hin dandeenye, manaa bahuu hin dandeenye. Kanaafuu maal gochuu qabu ree? Qabeenya kana ijoollee kanaa kennuu qabu. Yoo akkanumaan itti kennan ijoolleen kun walii galuu dhiisuu danda'u. Akkanumaan hojjedha, akkanumaan itti jiraadha yoo jedhan walii galuu dhiisuu danda'u. Kanaaf maal godhure addaan qoodaniif jechuudha. Sadan isaaniitiif iyyuu addaan qoodame. Mana galmaa qofaatu keessa hin jiru. Manni galmaa immoo hamma gaafa lubbuudhaan keessa jiraadhuutti jedhanii haati kun ofumaaf hambifatanii jechuudha. Isa booda maal godhanire ijoollee kanaanii warra dhiiraatiin isin gadi baatanii gahee keessan fudhattan waan ta'eef gadi baatanii jiraachuu dandeessu. Kireeffattanii hojii hojjechaa jiraachuu dandeessu. Isheen garuu intalli isaanii isheen hangafaa garuu ana faana haa teessu. Ana waan ani keessa jiru na ilaalti. Na dhukkubsachiisuu dandeessi. Kanaaf jedhaniitu akkanatti walii galan.
Egaa ijoolleen kuni bakka hojii kana addaanuu haa qoddatan malee garuu hojichi tokkuma waan ta'eef sadanuu idduma tokko oolu. Isheen hangafaa immoo haa qoddatan iyyuu malee isaan inni hordofti jechuudha. Isaan quxisuudha, xixiqqaadha, 20 keessa waan ta'aniif isaan inni hoogganti jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen kun garuu hojii isaanii seeraanis hojjechaa hin jiranii, seera qabeessaanis iddoo hojiitti argamanii, namoota achi keessa hojjetan qacaraman illee baay'ee jeequu, dhugaatii baranii, suusii baran. Booda obboleettiin kun hangafa waan taateef isaan akka sirraanii fi hin loltee jechuudha. Egaa isheen isaan miidhuuf osoo hin taane akka isaan sirraaniif loltii jechuudha. Haa ta'u malee lolli isaanii immoo baay'ee guddate. Haadha isaanii bira fidan. Haati isaanii immoo namoota kan biraa dabalattee walitti araarsite. Isa walloliinas jetteetu akkuma hin wallolle jettee walitti araarsite. Haa ta'u malee ijoolleen kun garuu dhugaatis baranii wandumaa baraniiru waan ta'eef intalli immoo siireesiidha waan ta'eef akkanatti deemuu hin dandeenyu. Hirmaattan illee akkanatti balleessuu hin qabdan kan jedhu loluutti kaate jechuudha. Isa ituma akkana jedhanii ati silaayyuu qabeenya kan hiranneerra sadan keenyayyuu qooddanneerra dabalataan immoo mana harmee keenya yoo duute illee si dhaalchisuufidha dabalataan mana kan siin obbiratti hambifattee jedhaniitu isaan immoo ammas lola kan biraa irratti baran. Maal godhuree guyyaa tokko obboleettii isaanii kana lama ta'anii jechuudha hudhanii lubbuu ishii keessaa baasan. Hudhanii machuudha. Hudhanii erga hudhanii lubbuu keessaa baasan immoo fuudhanii hospitaala geessu. Hospitaala geessanii lafa balleessu jechuudha. Iyyanii du'aartii nu baraara du'aartii jedhanii jechuudha. Mucaan durumayyuu afurri keessa baheera. Doktoroonni yeroo laalan mucaa kana afurri erga keessaa bahee sa'aatii muraasa ta'eera. Akkamitti nama du'e fiddanii nu baraara jettanii iyyitu jedhanii ijoollee kana namni akkanumaan du'aa fidanii dhufanii hospitaala keetti hin duune waan ta'eef isaan poolisii waaman jechuudha. Poolisiitti dawwalanii nama du'aa fidanii nu baraaraa jedhanii ergi lubbuun keessaa bahee dooktarri hin beeka waan ta'eef sa'aatii ammana ta'eera garuu isaan amma fidaniitu jedhanii ijoolleen kun haala kanaan to'annoo jala oolanii jechuudha. Du'atu itti murtaa'e ijoollee kanatti jechuudha. Lamaan isaaniittiyyuu du'atu itti murtaa'e jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Namni isa harka isaa keessa jiru dhiiseetu ganaa isa gaararraan gadi buufadhaa jedheetu waan baay'ee godha. Isa harka isaa keessa jiru immoo ormatu jalaa nyaataa jechuudha. Argitanii amma obboleettii isheen kun duute isheen hangafaa. Ijoolleen kun sadan immoo umurii guutuu itti faradame. Haati kun immoo dhukkubsataarti. Haati kun osoo duute qabeenya kana eenyutu dhufee dhaala? Fira fagoo yoo ta'e ganaa sayyuu karaa mana murtiitiin hundi akka hin jirre mana murtiidhaan ragaa godhamee raggaasisameetu namni aantee wayii dhufee dhaala. Argitanii akkatti namni qabeenyaa fi otoo akkana sassatu waandumaa ofiisaayyuu deemee du'atti galu jechuudha. Kanaaf wanti birriidhaan wal qabatte wanti qabeenyaan wal qabatte baay'ee siireesiidha dhugaa waaqa. Baay'ee tokko waan godhan hin beekan jechuudha. Xixiqqoodhumaan ubaa ijoollee keenya irratti argitanitti osoo gurguddaa qabeenya dhaalu gurguddaa akkasiin taane birriidhuma muraasa ijoolleen keenya biyya Arabaa jiranii fira irratti ergatanii mucaa eessumaa irratti ergatanii mucaa adaadaa irratti ergatanii booda gaafa dhufan yeroo dhowwataman jechuudha. Yeroo dhowwatanii gana mana murtii dhaabbatan argitaniitu baay'ee dhageessaniitu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha dhugaa waaqa. Namas dhabuurra firas dhabuurra warra keessa dhabuurra ofii akkaawuntii mataa kee dhugaa baafattee kan keerra kaawwatte kan kee sirka jira taanaan eenyu faanallee waliin dhabdu jechuudha. Eenyumtillee sittiin buusi eenyumtillee sirraa hin bahuu jechuudha. Kanaaf eenyu faana jirtu siin of ilaalaa. Qabeenyi xiqqoon qabdu birriin xiqqoon qabdu. Hattuu nama fakkeenyaaf moobaayilii birrii 10,000 meeqa taatuuf miti kan nama dhaanii darbatanii nama ajjeesan. Bilbiluma tokko harkaa fudhachuuf jedhanii borsaadhuma tokko keessatti waan birrii 1,000 hin guunne harkatti qabattee deemtu san harkaa fuudhuuf jedhanii hattoonni morma qabanii dhahanii darbatanii asii gadi konkolaachisanii nama meeqa waan meeqa godhu. Waan xiqqoodhumaa fedheetu jechuudha namni kan wal ajjeesu. Waan xiqqoodhaaf jee kan wal balleessu. Kanaafuu of ilaalan sinin jaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa. Thank you.